Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya guyyaa irraatiif qabanne isin dhageessifna. Humni nagaa kabachiisaa Itoophiyaa ergaa isaa ga'umsaan bahataa jira jedhame. Humni nagaa kabachiisaa Itoophiyaa ergama ga'umsaa bahataa jiraachuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibse. Suudaan kibbaatti raayyaan ittisa eegaa nageenya Itoophiyaa kumalaa motoraayizdii 18ffaaf sirna meedaaliyaa kennuu gaggeeffamee jira. Saganticha irratti kan argaman ajajaan humnichaa Leetinaal Jeneraal Mihaan Sabarmaaniyaan humni nagaa kabachiisaa Itoophiyaa ergama ga'umsaa hubachuun humna seenaa boonsaa qabu jedhameera. Humni kun Kooriyaa hanga Suudaan kibbaatti gumaacha taasiseen humna addunyaaf fakkeenya ta'edha jedhan. Paartiin mormituu filannoo pirezidaantummaa Somaaliilaand mo'atan Abdurrahmaan Mohammad Abdullaahi Iroo filannoo pirezidaantummaa Somaaliilaand mo'ataniiru. Filannoo pirezidaantummaa sadaasa 13 bara 2024 Somaaliilaand gaggeessiteen kaadhimamaan paartii mormituu Abdurrahmaan Mohammad Abdullaahi Iroo injifachuun komishiniin filannoo Somaaliilaand ibseera. Abdurrahmaan Mohammad Abdullaahi Iroo kaadhimamaa paartii Waaddaanii irraa yoo ta'an morkataa jabaa ta'uun dhihaataniiru. Paartiin kulmiyyee bakka bu'uun kan dorgoman pirezidaantiin Somaaliilaand amma aangoorra jiran Musee Bihiin injifatamaniiru. Paartiin Justice and Development irraa kaadhimamaa kan turan Feeyisaal Alii Waraabeen filannoo kana irratti hin milkoofne. Somaaliilaand waggoota 33 dura ani biyya jechuun kan labsite ta'us biyyi isaanii dhaabbanni idil addunyaa beekamtii idil addunyaa kan hin kennineef ta'uu dubbatameera. Ta'us akka biyya of dandeettee of ilaaltii mallaqa waraana paaspoortii fi wantoota mataa ishees ni qabdi. Dhaabbilee siyaasaa fi dimokiraasii ofiis ijaaratteerti. Filannoo nagaa qabeessa gaggeessuun karaa nagaan aangoo walirraa dabarsiteerti. Sababa kanaan dhimmi ijoo fi hordoffii isaanii dhagahamuu fedhan nama siyaasaa beekamtii idil addunyaa isaan agarsiisuu qofaadha jedhame. Uummanni Somaaliilaandis eenyu injifatu fedhiin isaanii yoo beekamtii idil addunyaa argatanidha jedhan. Ajandaan isaanii biroo dimokiraasii fi dinagdee cimsuuf akka ta'an yeroo duula filannoo isaanii ibsaniiru. Wanti fatee tokkoo fi eenyullee filatamuu kan irratti waliif galan waliigaltee Somaaliilaand Itoophiyaa waliin mallatteessite kan hin mormine ta'uu isaanii dubbataniiru. Filannoon Somaaliilaand kun silaa bara 2022 taasifamuu qaba ture. Ta'us yeroos boordii filannoo Somaaliilaand dhimma mallaqaa fi teeknikaan filannoo isaanii dheeressaniiru. Aangoon pirezidaantii miseensota paarlaamaas waggoota 2 dheerate. Kunis paartileen waliin muddama keessa seenee kan ture ni yaadatama. Inumaa paartileen pirezidaantii ta'uuf dorgomaa jiran Musee Bihiitiin si'icha akka pirezidaantii hin ilaallu jedhanis turan. Akkaataa heera Somaaliilaandiin pirezidaantiin tokko marsaa lammaffaaf aangoorra turuu hin danda'u. Morkataan pirezidaantii Musee Bihii kan ta'an Abdurrahmaan Mohammad Abdullaahi dorgomaa ijoo turan maqaa Masoo Irroo jedhamuunis ni waamamu. Paartiin isaanii Waaddaanii jedhama. Kanaan dura bara filannoo 2017 dorgomameen mo'atameera. Amma garuu filannoo kana irratti komishiniin filannoo Somaaliilaand mo'uu isaanii ibseefii jira. Qondaalli kun kana dura ministeera dhimma alaa Somaaliilaand ta'uun tajaajilaniiru. Morkataa ijoo pirezidaantii Musee Bihii bakka bu'uun paartii Waadaanii obbo Abdurrahmaan mo'ataniiru. Waggoottan 11 darbaniif afyaa'ii mana maree biyyattii ta'uun tajaajilan kan turan obbo Abdurrahmaan bulchiinsi isaanii beekamtii idil addunyaa akka argattu kan hojjetan ta'uu dubbataniiru. Qondaalli kun mariin kana dura Somaaliilaand biyya walaba ta'uu ishee ilaalchisee mootummaa Somaaliyaa waliin taasisne irra deebiin ilaalamuu qaba jedhan. Somaaliyaa waliin ta'anii mari'achuun akka barbaachisuu fi yoo filatamanis kan akka godhan waadaa isaanii seenaniiru. Amma sagalee caalmaa argachuun pirezidaantii biyyattii ta'anii muudamuuf yeroo eeggachaa jiru. Waa'ee waliigaltee ulaa galaanaa ilaalchisee yeroo gaafatamanitti Somaaliilaand biyyi kamuu waliin waliigaltee waloo raawwachuuf mirga akka qabdus dubbataniiru. Waliigaltee ulaa galaanaa Itoophiyaan Somaaliilaand waliin mallatteessitee fi Somaaliyaa dheekkamsiise akkamiin furuu akka jedhamu ammatti ifatti beekamuu baatus faayidaa biyyaalessaa yeroo dheeraa karaa qabuun muddamicha furuu ni dandeenya jedhan. Manni marii magaalaa Finfinnee miseensa mana maree tokko mirga himatamuu irraa haqeera. Manni marii magaalaa Finfinnee yaa'ii idilee tokkoffaa waggaa 4ffaa har'a geggeesseen miseensa mana marichaa tokko irraa mirga himatamuu dhabuu haqeera. Koreen dhaabbii nageenya haqaa fi bulchiinsa gaarii mana marichaa miseensi mana marichaa fi hojii gaggeessaa olaanaa kutaa magaalaa Liddataa kan ta'an obbo Sa'iid Alii Kamal gaafii ministeerri haqaa dhiyeesse irratti hundaa'uun mirgi himatamuu haqamuu ibsameera. Bu'aa qorannoo himannaa malaammaltummaa ministeerichi dhiyeesse ilaalchisee koreen dhaabbii gabaasa bal'aa mana marichaaf dhiyeesseera. Manni marichaa gabaasa kana erga ilaalee booda malaammaltummaatiin seera akka dhihaatuuf mirgi himatamuu dhabuu miseensichaa akka ka'u sagalee guutuun raggaasiseera. Itoophiyaa fi Ameerikaan tumsa damee nageenyaa qaban kan cimsan ta'uu dubbatan. Itoophiyaa fi Ameerikaan shororkeessummaa qolachuuf tumsaan hojjechaa jiraachuun ministeerri deetaan ministeera dhimma alaa Ambaasaadder Misgaanuu Argaan dubbatan. Ambaasaadder Misgaanuun ministeera dhimma alaa Ameerikaatti ittaanaa gargaaraa ministeera Afrikaa Bahaa Suudaanii fi Suudaan Kibbaa Viisaanti D.
Ispeeraa waliin mari'ataniiru. Biyyoonni lameen tumsa nageenyaa tarsiimoo qabaachuu Ambaasaadder Misgaanuun dubbataniiru. Hariiroo damee diinagdee biyyoota lamaanii caalmatti cimuu akka qabus hubachiisaniiru. Itoophiyaa fi Ameerikaan shororkeessummaa waloon qolachuuf biyyoota tumsa cimaa qaban ta'uu kaasaniiru. Ambaasaadder Misgaanuun haala waqtaawaa Somaaliyaa fi Suudaan ilaalchisee ibsa kennaniiru. Visaant Dil Ispeeraan gama isaaniitiin Itoophiyaa fi Ameerikaan biyyoota hariiroo seera qabeessa ta'e qaban ta'uu eeruun tumsa gama nageenyaan qaban caalmatti cimsuuf kan hojjetan ta'uu himuun ragaan ministeericha irraa argame ni mul'isa. Gara oduu biyya alaatti yoo dabarru adeemsa haqa hin qabne furuuf qindoominni barbaachisaadha jedhan Xi Jinping. Addunyaa irratti adeemsaa fi waraana haqa hin qabne furuuf biyyoonni waloon hojjechuu akka qaban pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping dubbataniiru. Pirezidaanti Xi Jinping walgahii biyyoota garee 20 G20 Biraazil Riyoo de Jeneerootti gaggeeffamaa jiru irratti haasaa taasisaniin dhaabbileen idil addunyaa fooyyessuun dhimma xiyyeeffannaa barbaachisaadha jedhan. Dinagdeen addunyaa haqa kan hin qabnee fi loogiin kan guutamedha jedhanii keessumaa hojiileen biyyoota guddachaa jiran giddugaleeffatan gaggeeffamuu akka qaban hubachiisaniiru. Chaayinaan dinagdee magariisaa milkeessuuf sababa jijjiirama qilleensaan dhiibbaa biyyoota guddachaa jiran irra ga'u hambisuuf walta'iinsaan kan hojjetu ta'us mirkaneessaniiru. Addunyaan nagaa ta'uu waan barbaadduuf biyyoonni garee 20 mana maree nageenya cinaa dhaabbachuu qabu jedhan. Waraana Raashiyaa Yukureen waraana Gaazaatti gaggeeffamaa jiruun walqabatee deeggarsa namoomaa qaqqabsiisuun akka barbaachisus akeekaniiru. Mooskoon misaa'ilii Ameerikaa Raashiyaatti yoo dhukaafamee deebii mul'atu kenna jette. Yukureen misaa'ila Ameerikaa fageenya dheeraa gargaaramuun Raashiyaa yoo haleelte deebii sirrii fi qabatamaa kenna jechuun Raashiyaan gabaafteerti. Ibsi ministeera dhimma alaa Raashiyaa haleellaa akkanaa daangaa Raashiyaatti raawwataman Ameerikaan kallattiin waraanatti hirmaachuu fi saatalaayitoonni Ameerikaas itti hirmaachuu akeekaa jedhan. Pirezidaanti Joo Baayiden Waayit Haawusii ba'uuf ji'a lama wayita isaan hafutti imaammata Ameerikaa jijjiiruun Yukureen misaa'iloota Ameerikaan daangaa Raashiyaatti haleellaa akka raawwattu eeyyamaniiru. Baayiden pirezidaantii Ameerikaa haaraa filataman Doonaald Tiraamp waliin mari'achuun yookaan murtee waraana Yukureen Raashiyaa xumuruuf waadaa galanitti cichuun isaanii ifa miti. Yukureen misaa'ila tarsiimoo Ameerikaa Takaamsi jedhamu kan fageenya kiiloomeetira 300 imalutti gargaaramteetti. Misaa'ilonni Faransaay fi British fageenya kanaan wal fakkaachuu qaban gargaaramuun Yukureen Raashiyaa akka hin haleelle dhorkanii turan. Baayiden haal duree itti fayyadamaa kana jijjiiruun guyyaa 1,000ffaa kibxata waraanni itti jalqabetti dhimma murteessaadha jedhan. Mooskoon gama isheetiin bu'uuraalee misoomaa Yukureen haleeluu akkuma itti fuftee jirti. Murteen Ameerikaa kun kan dhagahame dhiha Raashiyaa iddoo Kursik jedhamu bakka humnoonni Yukureen lafa xiqqoo qabatanii loltoonni Kooriyaa kaabaa 10,000 ol itti humnoota Raashiyaa gargaaruuf bobba'anitti jedhameera. Kooriyaan kaabaa meeshaa waraanaa kan Raashiyaaf ergaa jirtuun madditti loltoota 100,000 ol Mooskoof erguu akka dandeettu gabaasaaleen mirkaneessanii jiran. Pirezidaantiin Yukureen Volodimir Zelenskiin wanta Ameerikaa wajjin walii galtee ifatti beeksisuun hin barbaachisu misaa'iloonni kun ofumaa isaaniif ni dubbatu jechuun dilbata darbee dubbataniiru. Yukureen misaa'ila Atakaamsi jedhamu Kursikitti fayyadamuu dandeettis jechuun kaasaniiru. Kooriyaan kaabaa Raashiyaaf gargaarsa erguu dhaabnaan Ameerikaan misaa'iloota kanatti akka hin gargaaramne daangessitee turte jedhan gabaasaaleen biyyoota garaagaraa. Biyyoonni lixaa hoogganaa Raashiyaa waraana Yukureen karaa waraana injifachuu akka hin dandeenye akeektu akka ta'e ilaalaniiru. Vilaadimir Putiin tarkaanfii Ameerikaan fudhatte kanatti ammaaf yaada hin kennine. Fulbaana darbee hoogganaan Raashiyaa Vilaadimir Putiin Yukureen misaa'ila fageenya dheeraa kana gargaaramuun biyyoonni miseensota naatoo kallattiin waraanichatti hirmaachuu agarsiisaa jedhan. Gorsaa itti aanaan dhimma nageenya Ameerikaa Joon Faayinar humnoonni Kooriyaa kaabaa jiraachuu isaanii fi haleellaa qilleensarraan Raashiyaan bu'uuraalee misoomaa Yukureenitti raawwattuuf Washingtan deebii akka kennitu lammiilee Raashiyaaf ibsitee turte. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota Qaroo Miidiyaa oduu dursuun isin waliin kan ture Anameen Shubbiseetii waan nu dhageeffattaniif galatooma. Qaroo Miidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun yaada keessan karaa koomentiitiin nu biraan ga'uu hin dagatinaa.